بسم الله الرحمن الرحيم جنتي كرانا قل جيت يا إرجما خي أعوذني تكفما برب الناس يجور ربي نما أومسنين تكفما قفتانا ما سن خنا ما في قفتات هي جوكا ربين إجنا ما قفتات هي وانتوتا براتي قفتاتهم بكم هذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم جمالا ilmana ma kana uma bakka ajaiba keessatti uma bareedduu geettuune jee bakka inni gooftaa namaa eegate wantoota biraatiif gooftaa ta'uun beekamumma addunyaan tun ilma namaatiif laafifamte rabbiin laafisee fi wanni hundinuu ilma namaa jalatti kontrool taatee jirtiidha saniif nama qofa bakka sana dubbate malikinnaa jechuun mootii namaa inni kate jechuudha namarratti mootiidha eega kanarratti mootii ta'e waan biraarratti mootii ta'uun min baabi oula مالك جي ورق أو قراوس جرم موقراتنا كسي مالك الناس يجون قباتنا ما يجوكا نمنقون أيوة إساتي تؤمي أوما ساتي خنما أومي مغا وانتوتا براك أباتشو من باب أولا إلى الناس يجون قبر ما نما إسا نمني قبروك أبو يجوكا سنين انتك فمجي من شر الوسواس يجون همتو إسا حساسو يجو وسواس يجون أملا وان قلبي خيسا نما چنكو سني وسواسين كن شيطان مثلا باناو إنما الخناس يجون بوخاتا إني خاتيجي إجتيتين أركون دنديشو يونا متى غرتل ما سيسي خرات بين السلوخاتا يجودا دبيلال بكبري دوسي مولسي هم توسي راقا قبي ستي أساسا يجوما من شر الوسواس هم تويتا نمت أساسوروا الخناس يجون خديمي ديبو خناسين كن أيوة أتشيغا جتمال جنة ترميما خنّت جنان أشيت مال جنة دوبت يفتح أخذوا جنة بسرلا خنّاسين كوني في خنّتي ولد ديبت بكي سان رامد دنتكا الخنّاسين أخذها يجودا يوكيو الخنّاس يجون خديمة ديبو يجوما أكتي تجات العالم خطوسي أبدي مرتو شيطان ما ينام تكجلتو بربادة أمات مقرئو قادة بخوته أمات زبيتو سديبا كمتي تسات يجودا تيتزنيز أشفراري ثم سمد ديبيا نما بيران فقاتو يجورما شيطان نيجا الذي يوسوس يجون سنو خاصاتو في صدور الناس قومنا ما خيسا خاصاتو إفكتي نسا قومتي سدايت يجوما إيه مالك قومتنا مالك دبته إيرو بكتنا كنتاني بدوان إلا بوري بكتنا يجورا قومتنا خيسا ونجي راجرتي آسي بكاس خيسا ونين جرتي يجوما وني سدكنان وني سنبكا باي إيه ركنا سرفدو دندي سيشوفي الذي يوسوس في صدور الناس قومنا ما خيسا ايه نيومي جرسوني من الجنة تيجون جني في والناس نمرا خانتا يجي إني سنما ايه واني نمتاساسون جني في نم اما دوبري ريفو الخناس ين دوخته ين علمنا ما يود ين ريكامي دوخته دنديرو غاريسي مولسه هم تو بكا سيتي ياده چينني سانيفو بكتنان سي دوخته جير اكنا مخيتي سفكاتا هم تو سي يادا سي دوما ددا وانا ددا سي دي سي تغورا يچودا jinni nammoo namatti mul'atu beekamtuudha lachuute jechuudha bakka kanatti immoo mee hikmaan rabbiin dhiiroo annaasii kana damiira irra deebisuu dhiisee ila qul a'uudhu bi rabbin naasi malikihi jee khani damiira irratti hin deebisin malikin naasi jee ammas annaasuma kana maaliif akkanatti irra deddeebi'ee xiyyeeffannaa bakka sana jirtuu jira developmental change jijjiirama ilmi namaa kun guddinuma ilma namaatiin wajji deemtii jaanisummaan tunu meekam qulji a'uudhuniin tiifama birabbin naas jechuun rabbii nama uume tajaajila rabbii jechuun kun maaquuzu mina tarbiyatiyan tajaajila yeroon ilmi namaa tajaajilatti aajamu yeroo garaa haadhaa keessa jiru jechuudha amma inni kun ulfa garaa jiru san rabbiin kondiishina bakka sanii wal qixxeessee fi tarbiyaa adda addaati ilaalama kunuunsee tarbiyaa jechuun maal kunuunsa tajaajila rabbiin isaa godhu sani yeroo san tajaajila abbaan godhatuuni miti kan inni bakka san jiraatu laalamma ilmi namaa suni saniifuu kana kunimma eenyu isaa garaa jiru jechuudha malikin naasiin ammoo eega garaa gabbu'ee booda ijoollummaa jira kani seerri mootummaadhaa kun irratti hin hojjanne jechuudha eema ijoollee xiqqoo wooma isiin kenni jettee oote bakka seentee fuuteetti fidda dhufu jettu sii dhuftu waan ati godhi jette hin gootu ni deemsi ni ooti ni kanammoo harka dhuunfaa rabbii jala jirti jechuun wanni kuni qabiitii rabbii jala waan jiru maliki jechuun sanillee isaatiitu irra mootummaa qaba mootummaa ilma namaa immoo ijoollee irratti appilaayit hin taanimma tarabbii immoo ijoolluma xixiqqishoo sanirrattu appilaayit taatee jirti isuma harkaa qaba jechuudha ilaahin naasiin ammoo eega ijoollummaa bira ol kutee darda waggaa 15 ga'ee ballaqe ilaahi je gabbaramaa je
yeroon gabbaruun namarra dirqama ta'u yeroo tamimma eega ballaqte booda saniifuu annaasi nasiiqun isaa guddatee ballaga jechuudha min sharril waswaasi alkhannaasi jenne alladhii yuwaswisu fi suduurin naasi je waswaasni kun kan dhufu eenyu nama ciccimaa nama gurguddaa ulamaa'ota faa kanas keessatti waswaasa fiduu danda'a jechuudha saniifuu sheeyxaanni kad duraanuu funyaan harka kaayee deemuun sawwanni waswaasuuf hin jirtu san fudhatee garuma harkee oofuudha namni inni waswaasuu danda'u nama jabaa beekumsa qabu kana faa itti dhufee waswaasuu danda'a jechuudha gara isii fedhu oofuu barbaaduuf itti hasaasa kun immoo hayyoota yookiin ulamaa'ota jechuu nama gurguddaa jechuma minal jinnati wannaasin ammoo annaasiin kun ka isiifuu badee jechuma bakka kun hayyuu ta'ee waswaasame kun ammoo ifumaafuu jallaa ta'ee jaruma sanuuniin jijjiira jee maal godha jechuun buloona isaanii irraa lallaafisuu barbaada kun shariika sheeyxaanaati jechuudha akkasiin akka jijjiirama namaatiin wajjin deemti suuraan tunii fi suuraan olii maal jedhamee isiin walirra hoggaa keenya ta olii ayata jaha tun ammoo ta olii ayata 5 tammoo gadii tun ayata jaha jechuudha waliin meeqa 11 jechuudha isiin tun waan dhufteef qabdi ergamaan alayhi salaatu wassalaamii fayyaa dhabanii ciisan waan hin hojjetin fakka waan hojjeteetti fakkaattee wooma hojjetan fakka waan hin hojjetiniitti fakkaattee dubbiin bakka jiran faa wallaalan jedhan maalirraa akkas ta'e wallaale dhukkubni kun dhiiroo maali waan jiru ergamaa isaa ciisu jiru jibriilii fi miikaa'el dhufanii jibriil mataa gama olii taa'ee miikaa'el ammoo miila jala taa'ee gurbaan kun maal ta'e jedhanii wal gaafatan jedhan innahu maxbuubun jeen innahu inni kun maxbuubun jechuun siirii itti godhame waman xabbahu eenyu ka siirii itti godhe sun jennaan ايوه لبيد بن العاصم جي اليهودي لبيد بن العاصم يتيتو سيريتي غودي مال كيزتي ينام في ميتي ومشاتاتين وفي ميتي جچون في تاريخ دوبرتوتاتي في akkasuma maati jirbii fi kirri adda addaa keessatti itti godhame jechuudha eela bakka sila biirii inni sun keessa kaamellee tiime akkamitti itti godhe akkana bar eela akkanaa keessa fi biirii zarwaana jeejan fi biirii zarwaana jechuun isiin sun eessatti awwaalamte jennaan biirii zarwaan keessatti awwaalamte je'ee walitti himemma wamaa dawaa'u jee gaafate maali mee qorichi isa kanaa jennaan qul a'uuzu birabbin naasii fi qul a'uuzu birabbil falaqiitti qara'uudha isiisan ergama alayhi salaatu wassalaam ol ka'ee ayyuu ashattime bargaa dhukkuba kiyya dawaan isaa qorichi isaa naa mul'atee jira akkamitti reefuun tana bar malaayikoon natti himanii siiriitti godhame naan jedhanii dawaan isaa immoo qul a'uuzu birabbin naasii qul a'uuzu birabbil falaqii qaru siiriin sun bakkatti awwaalamtooti himanii sibiiri zarwaana jira jedhan eela zarwaan keessa ergamaan dhaqee laale jedhan harka isaaniitiin baasanii laalanii bakka 11 hidhamee jira jedhan kunoo siiriin hoggaa godhamtu haadatti qara'ee citaa rifeensaa qara'ee kirri yookiin jibriidhatti qara'eetii akkasitti irra guduunfe bakka 11 guduunfe jedhan lilmoolleen keessa jirti lilmootti diree jechuudha akka qaamni isaa kun diddiramee caccabee wanna ta'u akkas godhe hammeenya siirii labiidinul aasam godhe biiriin inni keessa kaayame sun bishaan achi sun dhiigatti jijjiirame jedhan ergama alayhi salaatu wassalaami naqli hundeen timiraa toora san jirtu baalli siitii fi baalli kabiraa wal dhabaa jeenumaa'u kaannahu ru'usu shayaaxiin mataa jawwee fakkaata jechuudha bakka jijjiirame hammeenya siirii sanii jechuudha ergama daanduba ayyuu Aishaan gaafattee baaftee jetteen lakkiin baafne yoon baase namni arkee waan kanaan isii tanarraa baranna jee namni jallachuu malaa saniifuuf ittiin baafne niin dhiisee je amma ergamaan gaa'isii tana fi qara'ee hoggaa ayat tokko qara'ee hidhaan takarraa hiikkattii jedhan talammaffaa hoggaa qara'ee hoggaa inni suuraa lamaan qara'ee fixu kaana kaan namaa nashixa min iqaal akka waan hidhaa keessaa gaala sakaallee keessaa ba'ee ta'ee ergamaa qaamni isaanii wal gadhiise jechuudha miisharri naffaasaatiin waan namtitti itti hojjete sana dhaabbatameeti rabbiin kun akkana jeene daa qul a'uuzu birabbinaasi qul a'uuzu birabbil falaqiin yoo nutummaan dhugoomsinee siiriirraa fi qaraane dawaa sirriiti baay'ee dawaadha jechuudha garuu immoo dhugoomsuun nu keessa jiraachuu qabaa jedhanii saniifuu suuraan tun akkasitti ergamaa rabbiitiif furmaata taate nutis rakkina nurra mudate hunda rabbi furmaata nu haa godhu meesuma tana wallahi hidhaan hojjetu sana hunda rabbi nurraa haa hiiku hidhaa wallaalaatii fi hidhaa rakkinaatii fi tahaasidaatii fi tana hunda rabbi nurraa haa baasume ilmi isaa tana rabbi nu haa barsiisu warra quraana waan barate kanaan fayyadamu rabbi nu haa godhu
warra qur'aanni kun guyyaa qiyaamaa fuulduree rabbiitti ragaa ta'uuf rabbi nu haa godhu warra qur'aanni irra ragaa ta'uu miti warra qur'aanni hidhee miti warra qur'aanni hidhaa keessaa baase rabbi nu haa godhu nama qur'aana kanaan jannata seenu rabbi nu haa godhu addunyaa tana keessatti illee warra itti fayyadamu rabbi isin haa godhu warra itti fayyadamee namallee fayyadu rabbi isin haa godhu aboo warra rabbiin anaa jecha barattanii jiru san rabbi isin haa godhu hojii teenya tan hojjenne tana keessa rabbi ikhlaasa nuuf haa kaayu qur'aana kana mee nuura qalbii teenya rabbi nuuf haa godhu jiruu teenya ta qur'aana kanaan jijjiiramtu rabbi nuuf haa godhu akkuma qur'aanni kun nuun jirutti jiruu jiraannu warra jiraatu rabbi nuuf haa godhu warra qur'aana kana nu barsiise hundaaf rabbi araaramu sheekan keenyaafis rabbi araaramu ulamaa'ota amantii nuun geessan rabbi araaramuu fi rabbi jannata isaan araffisu isinis ammoo warra ilmii tanaan asii bahee nama fayyadu rabbi isin haa godhu warra deemee daawwaa ittiin godhu rabbi isin haa godhu nuti waan nu bira jiru immoo tan ulamaa'onni nu dabarsan isinit dabarsineeti warra jalaa futtu rabbi isin hin godhin aboo irraan fi rabbi isin irraa haa qabu aalima cimaa san rabbi isin haa godhu ulamaa'ota cimaa san keessa rabbi isin haa ramadu fuqahaa rabbi isin haa godhu warra qur'aana irraa fiqii bareedduu fudhachuu danda'u rabbi isin haa godhu akka salaftoonni dur qur'aana fassaranii warra fassaree itti hojjetu rabbi isin haa godhu warra qur'aanaan jallatu rabbi isin hin godhini warra qur'aanaan qaceelu rabbi isin haa godhu haa hifzi jirtanis rabbi hifzi isin haa laaffisu kamma duran eegaliin walumaanuu nutis warra qur'aana haffazu rabbi nu haa godhu qur'aani laafee jiraanuma rabbi warra qur'aana laafatee qur'aana haffazu rabbi nu haa godhu rabbiin khaliqni dandayati jiruu addunyaa kana hanqa jiraannu jireenya amantii islaminaa islaama qur'aanaa san rabbi nu haa godhume muslima qur'aanaa san rabbi nu haa godhu yaa obboleen kiyya wallahi rabbi jechaan isin jaaladhaa akkasumatti rabbiin isin haa jaalatume rabbiin isin haa jaalatu wallahi warra ilmii rabbii jecha barate san rabbi isin haa godhu ayat tokko bichaa barachuun wallahi waa meeqa caaltii warra isinis amma yeroo teessanirraa kuttaniiti as dhuftanii silaa bakka barumsa biraa takkaltan qur'aana barachuudhaa dhuftanii ilmii san rabbi isin haa barsiisu rabbi isin itti haa ida'u kan beeyne hunda rabbi isin haa barsiisu kan beeyne hunda rabbi isin haa barsiisu aboo hidhamaa keenyaas rabbiidhaa keessaa nu haa baasu rakkataa keenya hunda rabbi rakkoo jalaa haa baasu rabbi rakkoo jalaa nu haa baasu shamarran keenyaa fi shabaaba keenya hunda rabbi nuuf haa qaceelchu aboo isin warran fuudhinis rabbi isin haa fuuyisu wallahi shamarree qur'aanatti hojjettu rabbi isin haa fuuyisu salafaa kaatanii waliin taajjuda salaatan ta halkan salaatan rabbi isin haa kennu haqabuu sammuu rabbi isin haa qaceelchu shamarran keenyaas akkasumatti dhiira bareedduu rabbi haa kennuufi abbaa manaa ka isaan hin tuqne wallahi ka isaan hin daarsine ka isaan hin aarsine rabbitti haa kennu qabeenya isin kennu keessaa rabbi barakaa isin haa kaa'u mindaa isaa rabbi isin haa baasu warra addunyaaf jecha wallahi qur'aana kana gurguru rabbi isin hin godhini warra waan qur'aanni jiru kana gurguru rabbi isin hin godhini addunyaadha diiniin kaddamtan rabbi isinitti haa kennu addunyaa diiniin kaddamnu rabbi nutti haa kennu wallahi rabbiin khaliqni danda'a akkuma ati wali qabne kana jannatul firdawsi keessatti rabbi waliin nu haa qabu rabbi walitti nu haa qabu rabbi walitti nu haa qabu niyaa keessa rabbi bakkaan isin haa gahu haadha abbaa keessaniifis rabbi haa araaramu obboleeyyan keessaniifis rabbi haa araaramu aboo jallaa keenya hunda rabbi nuuf haa qaceelchu ka qur'aan itti jabaates rabbi qur'aana haa laaffisuufi ka ilmiin itti jabaates rabbi ilmi haa laaffisuufi aboo rakkoo addunyaa hunda jala rabbi nagaa isin haa baasu rakkoo addunyaa hunda jala rabbi nagaa nu haa baasu rakkataa muslimaa hunda rabbi bira haa dhaabbatu dhukkubsataa muslimaa hunda rabbi nuuf haa fayyisu qabeenya ni qabaa qabeenya halaal rabbi isinitti haa kennu qabeenya halaal kan biraan rakkanne wallahi kafira keessaniin gargaartan rabbi isinitti haa kennu akkasuma ka miskiinaan gargaartan rabbi isinitti haa kennu waan ilmiin gatteessanii barsiisan rabbi isinitti haa kennu aboo waan halqaa ilmiitiin gargaartan rabbi isinitti haa kennu tadeemtanii hajjiin dhaqxan rabbi isinitti haa kennu aboo tani miskiina addunyaarra jiru kanaan kaqixa dandeessaniitiin gargaartan rabbi isinitti haa kennu addunyaa ibaadaarraa isinin shaakale rabbi isinitti haa kennu addunyaadha diiniin kaddamtan rabbi isinitti haa kennu aboo diinuma kanaa haadima diin rabbi isin haa godhu warra amantii tana kaddamu rabbi isin haa godhu jannatul firdawsi rabbi nu haa naqu jannatul firdawsi rabbi nu haa naqu warra jannata keessa qur'aana qara'aadhaa huunoo waan ka gubbaatti ol bahee bakka qur'aanii dhaabbatutti warra dhaabbatu rabbi nu haa godhu aboo rabbi nu haa kennu rabbi nuuf haa kennu rabbi nuuf haa kennu jaalala rabbi san rabbi nuuf haa kennu jaalala rabbi san rabbi nuuf haa kennu sirrii qur'aana keessa jirtu san rabbi nuuf haa kennu jaalala ambiyootaattis rabbi nuuf haa kennu jaalala saabotaatis rabbi nuuf haa kennu jaalala ulamaa'ota keenyaatti rabbi nuuf haa kennu jaalala muumintoota hundaa rabbi nuuf haa kennu muslimtoota bakka jiran hundattu warra wal jaalatu rabbi nu haa godhu warra wal jaalatu rabbi haa godhu warra muslima kar tokko deebisu rabbi isin haa godhu warra qur'aanatti himee qur'aanaan da'waa godhee muslima kar tokko deebisu rabbi isin haa godhu rabbi isin haa godhu ilmaan keessanillee akkasuma rabbi isiniif haa godhu ilmaan keessanillee rabbi akkasuma isiniif haa godhu aboo nuti waan ulamaa'onni nu dabarsan hanqa beenu lamaan beenu isinitti himne warra keessa deemee immoo daranuu ilmii baasee
ummata addunyaa irra jiru kana fayyadu rabbi isin haa godhu. Nama isin da'awaatti gootan hunda rabbi isiniif haa laaffisu. Qalbii namaa kana rabbi isiniif haa laaffisu. Isinumaa warra da'awaa godhuudhaaf hawwii qabu rabbi isin haa godhu. Warra takbaarii hojiidhaanis argamsiisan rabbi isin haa godhu. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yoo wal aartine sama wal aartine dhiifama rabbi jecha isin godhanii isinis dhiifama naa godha.